yaa bootii parsantii dhibbaa dursaan jira qabxii guutuun an qaba. Viidiyoo sana viidiyoo kireetiviitii qabuun hin hojjedhe viyuu gaarii qaba. Uummati jaallatee riyaaktii isa ta'u namni tokko viidiyoon tokko callisamee hin ilaalamu. Kaayyoomti isaan akka isaan chaalenjii kana jalqaban godheyyuu oomisha isaanii kanaa uummata biraan gahudha. Uummata biraan ga'e kunoo yoo xiqqaate viyuu miiliyoona 1,900 ol ilaalame. Garuu innan barbaadu daanyoliin sun maaliin akka isaanii caalmaa lammaffaa na godhan. Ituun viyuu caalu vootiin as keessatti iddoo guddaa akka inni qabudha kan isaan dubbatanii. Indaa'um gara jalqabaa vootiidhaan murtaa'uu jedhamee ture. Viidiyochaa arguu dandeenya kan baase TikTok Creative Award irratti. Filannoo kana keessatti harki kenna hin jiru. Haala kamiin akka filatan ummataaf adda baasanii himaniiru warri qopheessitoonni jechuudha. Fakkeenyaaf harki 70 filannoo ummatan akka ta'e ibsaniiru. Inni lammaffaan immoo harki 30 immoo filannoo abbaa murtiidhaan jechuudha. Filannoo abbaa murtii yookaan harka meeqa akka kennan illee nu hin beeknu. Nu ka beeknu namoonni chaalenjii kanarratti hirmaatan jechuun best 5 ka jedhaman sun qabxii ummataa fi qabxii abbaa murtii tuffii afaan kanarraa qaban namoo maaliidha jedhee waan barbaadetti hiikkachuu hin danda'an. Moo afaan kun afaan eenyu gadi miti waan ta'eef isa kanaaf akka isaan ifa bal'aa jechuun waanuma ifaa akka isaan naalatanii barbaada. Wanti kun beekamaadha. Filannoo kana keessatti harki cilaaloo yookaan immoo kaampaanii cilaaloo wanti takka illee hin jiru achi keessa. Warra qophii kana qopheessan tu ibsa kennanii kanaafuu hubannoon isaa kanan akka ta'u nan barbaada. Kabira saba wajjin afaan wajjin wal qabatee kaasa illee hin jira. Akkumatis ibsite abbaan warshichallee akkuma beektu saba Oromoodha. Afaan kanaaf tuffii kan qabu miti. Nullee afaan kanaaf tuffii kan qabnu miti. Yaada akkana keessallee akka nu hin hubanne si hubachiisullee barbaada. Kanaafuu Minaamul haala gaariin yaada kanallee akka nurraa fudhatu nan barbaada. Yaada kana akkasitti otoo hin taane akka akkasitti darbamu hin barbaadu. Sababiin isaa amma akkasumaanii intinaa ta'uu hin danda'uun. Keessan jiru erga jettanii namoota TikTok Creative Award waliin haasoftanii nuti TikTok Creative Award qofa miti cilaaloo food complex jedhamtire kan nuti dorgomnes kan creativity video qabu ilaallee hojjennes oomisha cilaaloo food complex oomisha kanaan kan nuti fayyadamne hojjenne. Inni immoo isinidha jechuudha. Isinii TikTok Creative Award kana waliin maaliif akkas gootanii uummanni gama kanaanii isin promoshiniidha oomishti keessan akka inni promooshinii ta'uu barbaadanidha kan quunnamtan waan ta'eef amma immoo yeroo dhugaan kun dhokatu oomishti keessan kuni fudhatamummaa dhabaa deema. Sababiin isaa namoonni akkasitti ginoortaa itti miidhamaa itti cunqurfamaa deemu taanaan dhugaan isaanii akkasitti dhokataa deema taanaan. Hello Raj. እሺ ነጋማ እሺ እኔ ልቀጥል ሚካኤል እባላለሁ ያው ተቸግሬ ነበር ለመግባት አሁን ጥሩ ነው መሰለኝ ኔትወርኩ ያው ሚናሙልም ስለመጣ እናመሰግናለን ራቼም ይሄንን መድረክ ስላዘጋጀ በእውነት በጣም እናመሰግናለን ዋናው ነገር ምንድነው አንተም ቅድም አብራርተኸዋል አብዛኛው ሰው እንዲረዳ የምንፈልገው ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ አለ እንደ ፓርትነር ለምሳሌ እንደ ስፖንሰር አድራጊ ነው እና ደግሞ ቅርንፉድ ወይ ደግሞ የቲክቶክ አዋርድ 2025 አዘጋጅ አለ እነሱ አዘጋጆች ናቸው እኛ አዘጋጆች ይዘውት ለመጡት ፓኬጅ ወይ ደግሞ ሪኩዌስት መጡ ሪኩዌስቱን አየኑ ሪኩዌስቱ ወጣቶችን ያበረታታል ክሬቲቪቲ ያበረታታል ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ ደግሞ ያው በስፋት በመላ ሀገሪቱ የኦኬ ፓስታ ምርቶችን ያመረተም ያከፋፍል ነው ሪኩዌስቱን ሳይው ወጣቶች የሚበረታቱበት ነው ክሬቲቪቲ የሚበረታታበት ነው
እና እኛም ከወጣቶች ጋር ብንሰራ የበለጠ ምርታችንን ታዋቂና ተደራሽ እናደርጋለን የሚለውን ሰፊ ራዕይ ይዘን ነው የተነሳ ነው። ለዛም እነሱ ይዘው የመጡትን ፕሮፖዛል ተቀብለን ከወጣቶች ጋር እየሰራን ነው። እየሰራንም ጥሩ ውጤት አይተንበታል። ያለመግባባቶች በሚነሱበት ጊዜ አሁን ከኛም በኋላ ተከትለው ሊያስተዋውቁ በጣም ብዙ የተዘጋጁ ድርጅቶች አሉ እና ቲክቶክ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮሞሽን ከተሰራ ስም ከማልማቱ ይልቅ ስም ማጥፋቱ ይበዛል በማለት ትላልቅ ድርጅቶች ለምሳሌ እዚህ ቲክቶክ ላይ ባይሳተፉ ወደፊት መልሶ የሚጎዳው ይሄ የቲክቶክ ማህበረሰቡ ላይ የሚሰራው ሰው ከእንደገና ደግሞ ትላልቅ ኦፖርቹኒቲ ሊያገኝ ምክንያቱም ዛሬ 4-5 ድርጅቶች ነን ነገ 20-30 ድርጅቶች ይሆናሉ እና አብዛኛው ይህንንም ነገር ቢያዩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሌሎችንም ኢንቫይት ለማድረግ ነው የቲክቶክን ማህበረሰብ እንትን ማለት ያለበት ልበሰፊ ሆኖ ይሄን ነገር ማየት ያለበት ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ስናይ የሱራ ጉዳይ ሱራ ለምሳሌ ኦኬ ፓስታ አዘውኛል ብሎ ነው በቲክቶክ ያወራው።